Magaalaa yoo jedhamu sammuu namatti kan dhufu hawwatoo magariisa hojjetanii kan itti bulan wantoonni jireenya dhala namaaf murteessoo ta'an kan guuttatu teknooloojiin deeggaramuun tajaajilli kan itti argatan eenyummaa ofii keessatti kan argan waliigalaan magaalaan bakka ilmi namaa jireenyaaf hawwuudha. Madaallii kanaan magaalota naannoo Oromiyaa yoo ilaalle hanquu qubaan hin lakkaa'amne qabu. Magaalaa giddugala waa maraa taasifnaan waan mootummaan akka karooratti kaa'edha. Bu'uura kanaan magaalonni Oromiyaa keessa jiran maqaa qofa osoo hin taane gochaan Oromummaa urgaa'uu qabu jedhamee ture. Magaalonni eenyummaa saba keenyaa akka calaqqisiisanii fi kan Oromoo urgaan akka ta'aniif xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjetama. Ammas garuu magaalaa hedduu keessatti eenyummaa arguun aadaa, duudhaa fi seenaa Oromummaan faayamuun ni hafa. In urgooftii yoo jenne xiqqoodha paarsenteeshin xiqqoodha. Kanaaf ammas hojii manee ta'a jechuudha. Dhala kiyyatu biyya kana harkaa fuudhaan gateetti namni eenyummaa isaa hin beekne immoo biyya kanaaf naaf fayyadu. Kanaaf magaalaan kun immoo kanarratti haalaan dalagaa hin jiru. Uummati Oromoo magaalaaf keessummaa ta'uu hin qabu. Magaalis akkasuma Oromoo simachuuf qotee bulaa keenya, horsiisa bulaa keenya, abbootii qabeenyaa keenya waliigal simachuudhaaf magaalota keenya hundi isaaniitu toora kanatti hojiin hojjetamuu qabu, hojjechuu qaba. Yaa'ii caffee Oromiyaa darbe irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waan dubbatan keessaa magaalaa wal qabsiisuun akkas jedhan. Magaalonni iddoowwan tajaajila si'ataatti mirkanaa'ee fi hojimaata badaarraa qulqullaa'an akka ta'an gochuufis itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'a. Ji'oottan darbanitti tajaajilli magaalatti kennamu fooyyee akka fide kanneen ragaa bahan akkuma jiran ammas dhimma fixachuuf harka hiixachuun yoon taane deddeebi'uun inuma jirti. Yeroo jedhamee fi akkaataa jedhame saniin tajaajilli siif hin kennamu jechuudha. Maaliif birookiraasii baay'ata? Keessattuu magaalatti dhimmi lafaa ammas madaama golee ta'ee itti fufeera. Madda diinagdee hattootaa fi hanqina tajaajila magaalatiif ijoon lafa. Hanqinoonni tajaajilaan wal qabatan kanneen biroo akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Kantiibaan taraa deebi'a. Taraa inni dhufa tokko waan ofii guduunfatee deema. Waajjirri lafaa inni dhufa waan ofii guduunfatee saametoo deema. Saamet deema. Magaalli tun yoo harree taatetti. Lafti lafee dugdaati takkasii harkaa bana hin deebi'u. Boruun dhalaan ijoollee of jalaa qabnu kun nullee har'a abbaan keenya nutti dhiisan fayyadamaa jira. Ijoolleen keenya boruudhaan itti fayyadaman hin qaban. Lafti lafee jedhamu amma lafti eessatti hafeen saamamaa jira. Ragaan nama jalaa baduun kaartaa walirratti baasuun beenyaa malee fudhachuun ijaarsi seeraan alaa kanneen hawaasa fuula guursiisaa oolan keessaa himi. Kophee uummata tajaajilamu, kophee abbaa hiyyeessa tajaajilamu, kophee haadha hiyyeessa tajaajilamtu, kophee jiraata magaalaa tajaajilamu keessa of keenya ilaalleet akka inni boqotuuf akka inni hafuura fudhatuuf nu maal godhuu qabna kan jedhu sanaan ofitti murteessinee deemuu danda'utu nurra jiraata. Miidhaginaa fi qulqullina magaalaanis wal qabatee magaalota muraasa keessatti wanti fooyyeen jiraatus hedduu keessatti hojii duulaa biraan darbine. Qonnaan bulaan horsiisee bulaa fi dargaggoon qabeenya horatee magaalatti haa dalaguun kallattii mootummaan kaa'e. Sochii investimentii fi magaalomsuu keenya qonnaan bulaa, horsiisee bulaa fi dargaggoonni keenya karaa giddu galeessa godhateen xiyyeeffannoo addaa kennuun kutannoo olaanaadhaan kan hojjetamu ta'a. Kanaanis hedduun dur hin jirreen investimentiitti seeneera garuu galma hidhameef hin geenye. Warri lafa qabdanis warri lafarraa buqqaatanis investimentiidhaan koottatoo mootummaan eeyyameera investimentiidhaan qonnaan bulaan investimentiitti ce'een guyyaan hin jedhan dhugaalee nutti fakkaanne. Garuu gara hojiitti seenuudhaaf qarshii qabnuun humna san hin danda'u waan hin taaneef liqii baankii gaafannee turre bara dabree jalqabee gaafachaatuma turre. Garuu haa ta'u malee liqii baankii kana qabsiisa qabaatan malee hin danda'amu jedhaniiti nu dhorkatan jechaadha. Investoroota keenya qonnaan bultoota cehanii fi intarpiraayizota maayikiroo xixiqqaatiif piraayoritii kenninee haala mijaa'uu fi qabu mijeessinee warra waggaa darbe eeyyama fudhatan dabalatee hojiitti galchuun baay'ee murteessaadha. Magaalaa hedduu keessatti tattaaffiin nama gurmeessuun hojiitti galchuu abdii qaba. Faallaa kanaan magaalaa baay'eetti giddugalli gabayaa fi oomisha abbaa dhabaniiru. Qabeenyi kun qabeenya uummataati. Qarshii uummatarraa walitti qabameedha. Isa kanarratti dhangala'ee jiru. Kanaaf bulchiinsi magaalaa wanta kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kenne osoo hojii kana yeroodhaan xumure waan gaariidha natti fakkaata. Dubbii wal dhiitu kanaaf yeroo itti aanu furmaata kennuun barbaachisaadha. Caffeen yaa'ii ammaan misooma magaalaa wal qabatee saamicha lafaa, ijaarsa seeraan ala, investimentii karratti hafan, guddina aadaa, duudhaa fi eenyummaa uummataa, bu'uuraalee misoomaa, hawwattummaa, tajaajila si'ataa hannarraa bilisaa diriirsuun hojii manee guddaa isa eeggatu keessaayi.